Assalamu alaikum kan daawwachaa jirtan Hamza sheikh Jabir bakirraa daawwachaa jirtan YouTube Hamza sheikh Jabir viidiyoo tana like goote share goote obboleeyyan kee biraan gahuu hin dagatin yoo chaayinala keenyaaf maatii hin ta'in maatii ta'uu hin dagatin dirqii miti kabajaa fi jaalalaan duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gaafii Hamza sheikh Jabir arraan tana gaafatame daawwattoota isaa kabajamoo fi jaalatamoo irraa gaafiin itti dhufte tanaan deebisuudhaaf dhufe gaafiin duraa akka jettu Hamza sheikh Jabir eenyu jetti Hamza sheikh Jabir Hoggana kana jo Hamza sheikh Jabir Hamza Jabir Abdurrahman Jaanin dhalataa magaalaa Dirree Dhawaa qabalee duwwaa takkaa iddoo Malkaa Jabduu jedhamtuttiin dhaladhe. Malkaa Jabduun yeroo duraanii Dirree Dhawaatti hin dabalamne ture. Dhiyeenya kana Dirree Dhawaatti qabalee duwwaa takka taatee dabalamte ani Malkaa Jabduttiin dhaladhe. Amma garuu iddoon san waan Dirree Dhawaa jaamtee yaamamtuuf kiiloomeetira 8 adda jirra na fakkaata. Kiiloomeetira 8 adda jirra. Amma Dirree Dhawaa jettee waa yaamamtuuf dhalataa Dirree Dhawaa jeetiin fi yaama iddoo Malkaa Jabduu jedhamtu ammoo yoomiyyuu dhabamuu hin taatu dhalataa Malkaa Jabduuti Hamza sheikh Jabir. Hamza sheikh Jabir bara 1984 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii 7ffaa guyyaa aladaa ganama subii sa'a 7 irratti dhalate. Hamza sheikh Jabir eega dhalate magaalaa isaa xiqqishoo san keessatti ni guddate of baree haga gartee deemee karameellaa bitatee taphatee gammadee hofluu dandahutti magaalaa san keessatti bare magaalaa san keessatti ozooniif barnoota tokko hin seeninin biyya sanirraa abbaa khiyyaa wajjin rabbi rahmataa godhuu fi kharaa biyya alaa waliin deemne biyya alaa hoggaan je'ugaa Soomaalii umanu cinaa tana achi deemne achittiin dura dursoo barnoota haa je'ee eegale Hamza sheikh Jabir nama kana gaaffiin lammadaa Hamza sheikh Jabir khaayoon isaa maali? Khaayoon inni qabatee dhufe maali? Maaliif jennaan istaayilli isaa akkaataan isaa ka inni gartee ittiin haasa'uu ka inni gartee ittiin waan inni nama fidu waan addaati khaayoon isaa maali waan jedhamu gaafatame. Khaayoon tiyya ansiifaa himu khaayoon tiyya kalimaan laa ilaaha illallah ol ta'uudha. Kalimaan laa ilaaha illallah ol ta'uudha hoggaan jedhu namni keenya kalimaa laa ilaaha illallah ol qabuu istaayila tokkoo fi lamaa fi kana kanatti beeka. Walaakin hunaaka istaayiloota hedduutu jira. Akkami beekan fakkeenyaaf إمامة أفتي شيء تقول بسم الله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم جاني كست قرتي خطبة قرأني إمامة أفتني لفنين مدرتا أتبيخا ولكن قراه الدو تجرى كلمة ربي والقبول يرو تكتكا لولاني جرتي يرو تكتكا تبعاني جرتي يرو تكتكا استايل الدو جرتي بايزوي نمني خير نبيتين يخيستي أكن نتباري شيني تكو إمامة أفتي خلويتا خايتي مسجد دفه بسم الله الرحمن الرحيم جي أفان رباتنا سو لا أكس قفامتي استايل يدو في أكاتا هدو تجرتا وتوتا في وردف تتقي حمزة شيخ جابر أمو استايل متى إسا قفتين في استايل متى إسا إن شاء الله تعالى يرو تقوبودا نبرما إن شاء الله تعالى نموتن أكا خياتيس هدوتو أصبحوا لا جرادا أمتا الدنيا تنخيسة جرو خيسة أمتا أدى تجرا نموتن أدى تجرا أكا أدى تجرا فكينياف نمني غري خبات أبا تشوداني كلمة لا إله إلا الله والكبا كيف أكمتي والكبا فكينياف محمد صالح وقاني في قولينا كي أكنا تكاول جاء تكاني سجود نموتن هدو دغرتي خان سببا إسانيتي نمني استايل أداتين دعوا قولن تبعشا دعوا قولن إبن نمني رفا دعوا قولو دندا أكمل رفا وقاجتو أكا نبي ربي صلى الله عليه وسلم رافتينا مغرسيسو نبي ربي صلى الله عليه وسلم إشاي بودوغا إشاي صلاة نرافيتشو سيقالي استايل نبي محمد صلى الله عليه وسلم اترافتيو رفتي دعوانا استايل نبي محمد اتديمتيو ديمتي دعوانا استايل نبي محمد اتنياتتيو نياتي دعوانا يجون فولة قفا لالون قبنو جتشو خايون تيا كلمة لا إله إلا الله والقبول
Duba daawwattootaa fi hordoftoota Hamzaa yeroo hedduu khilaafa maaliif ummata keessatti haasaa namoota ja'anis ni jira. Obboleeyyan kiyya waan kana sheekotuma teenya duraan isiniin himini malee waa hedduu jirata sheekotiin teenya isiniin himin taniin anganaa asiin deemu taa'u. Maaliif jennaan nama tokkoon sodaadhu. Waaniin himuu ka'e namni irraanan deebisu. Akka Hamzaa sheekh Jaabiritti nama tokkoon sodaadhu waaniin himuu ka'e ammoo namni tokko irraanan deebisu. Addunyaan tun osoo walitti dhuftee irraan deebisuu hin dandeessu. Waa hedduu takkaa jiratan namni keenya fakkeenyaaf amma namni keenya hoggaa da'waa godhu da'waa tana keessatti wal cunqursuu hiraar qofa walitti odeessuu cinqii walitti himuu nama kana gartee aboo akhiraa teessaniif dalagadda akhiraa hoggaa ja'an namni hiraar yaadachuu hin qabu akhiraa hoggaa ja'an raahaa yaadachuu qaba jechuudha. Waan akkana kanaatiin balleessuu dhufe baay'isawwee waan gartee qalbii namaa tana keessa walitti qabanii hiraar nama fidan kana dhabamsiisuuf hin dhufe takkaffaa irratti. Khaayoon tiyyaa akkumaan isiniin je'etti laa ilaaha illallaa ol qabuudha. Maaliif yeroo hedduu immoo gartee sheekanii wajji wal dhabdaa tan jettuuf tuni egaa gartee gaalli biyya biraa keessa hoggaa dhufe wal dhaba akkaataan isaaniitii fi akkaataan isaaniitti deemanii fi wanni isaan godhan guutumattuu wal dhabdi. Tana naa hubadhu guutumaan guututti. Barnoonni khiyyaa iddoon inni itti baradhee biyya teenyaa miti. Biyya teenya hin tahin ittiin barnoota khiyya baradhe. Fakkeenyaaf Hamzaa sheekh Jaabir gaafa Soomaaliyaa jiru barnoota isaa ka amantiitiis biyya Soomaaliyaa keessatti baay'isawwee namni gartee manni barnootaa kan quraanni keessatti hin barsiifamne hin jiru. Kan siiraan nabii keessatti hin barsiifamne hin jiru. Kan gartee ahadiithonni keessatti hin barsiifamne hin jiru. Sanirraan markaza alhamdulillah markaza gartee hedduutu jira. Markazun nuur kan jedhamu namni beeku ni beeka argeessaa keessatti kitaaban adda addaatii fi jalqabumarrattuu gartee hoggaa markazan san dheeyxu mutuuna xixiqqaa fixxee dhufuu qabdaa jechuu warra akka gartee buluuga riyaada tajriida waan xixiqqoo tana fixxee dhaquu qabda ahadiitha gurguddaa barachuuf jechuu sunana barachuudhaaf achittis alhamdulillah baradheetiin jira. Eeganagaa biyya teenya hoggaan dhufe barnoonni ni nan baradhee fi bi'aa uummanni nan keessa baradhee fi akkaataan itti baradhee hundi wal dhabdi. Uummata dammaqaa keessatti hin baradhee. Uummata keenya keessa hoggaan dhufu uummata shimimteetiin dhufe shimimtee. Ummata gartee yoonii fi ati barnoota tokko himteef a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim innaa lillah akkami waan akkanaa ja'asiin jette bar akkamitti hay barnoota fayyaa yoo himteef bar ibin wallaalummarraa kan ka'e kutaa afur dhiisanii biyyaa bahanii waan rabbiin uume kaminni guddisa jaa qaamni saalaa ka dhiiraa kaminni guddata jaa qaamni saalaa ka dhalaa kaminni xiqqaata jaa addunyaan tana bira kutteetiti morma muramee gartee morma biraa irratti godhu jira morma wal jijjiiru jira addunyaan kana bira hay kana rabbiin hin uumne qaama saalaa kasirra jiru dhiisi sii galee qaama saalaa kasirra jiru dhiisi kana rabbiin hin uumne morma muranii jijjiiruu danda'u sammuu si keessaa baasanii dhiqanii deebisuu danda'u sii galee onnee sirraa jijjiiruu qaamni saalaa inumaatu waan ala jiraate xiqqaadha gurguddaa maashina gurguddaa kana jijjiiruu danda'ee jira ilmi namaa سيقالي خين يمو أعوذ بالله جتي برمو استغفر الله جتي برمو استغفر الله أكمل وانا كناجا خونا كم جيجيرم خو شيخ مالي خو ماري مالي أكنا خوانا كنات خوانا أمتا أكنا خنا خيسان لفيتش أمتا دمك أتوكو خيسا أصبه أمتا غرتي هو قاستي همو جهنم الراسي إيقلو بيا برا خيستي دعوة جهنم الرا إيقل تجتشون سهلا نيلمت ilmoo mata kudha saddeetiitii gad da'waa jahannamiin barsiisan sumeeyitiiu hoggaan biyya teenya dhufu kun ijoollee xixiqqoo maal jedhanii barsiisan yaa kabrii tajalaa bidda laalme xiqqeenyarraa akka inni rabbi sodaatu miti kan inni qabrii sodaatu godhaate guddisan takkaffaarratti waan kana hunda jijjiiruun fadha istaayila namni keenya dur itti wal gabroonfataa dhufe kana hunda jijjiiruun barbaada kaayyoon tiyya istaayila فريتي هي نمني التواول را برتشو دندو استايلا نمني ربي تجالتشو دندو ربي رحمة سانا ما أوديسو لدورا ربي نو بسم الله الرحمن الرحيم جيقل تنصدف هذا خلافة غرتي جرو ونين نيلو فيف أكو ما نمدو بدي خاندي
akkaataan barnoota khiyyaatii fi akkaataan biraa wal dhaba. Even sheekotiin ani irra baradhe irra guddaa sheekotii teenya caalaa sheekan gartee biyya teenya keessatti nu barsiisan abbaa kiyyarraan jalqabe rabbi rahmataa godhuu fi alhamdulillah abbaa kiyyarratti waa hedduun baradhee waan gartee kitaaba ilmii xibbiitiis isarratti baradheetiin jira. Abbaan kiyyaa fi xabiiba ture, dawaa kanaas godhuu ture, ammayyaatis dalaguu ture jechuudha. Tabiraa ammoo ilmiis akkuma jirtutti abbaa kiyyarraa hanginiin fudhadhe ni jirti. Sheekha keenya jaalatamaa fi kabajamaa aalima guddaa beekamaa Doktora Sheekh Ahmad Tooyidaatis isarrattis waan hin baradhee jira barnoota gartee amantiirraa jechuudha. Akkasumatti Sheekh nama hundarraa gartee bubbutachaa warra akka gartee Sheekh Abdallah Rusii yoo lubbuun jiraate rabbi umrii haa dheereessu namoonni beekan malkaa jabduu keessatti isarraa waan hin baradheen qaba. Akkasumatti obboleessa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa Mahdii Muusaa Dallaal jedhaniin qoosaa isaa Maamman Muusaati. Innillee gartee afaaniin seenaa namaan hedduu quudhuu fi baay'isawwee namaan sammuu isaa akka malee dinqisiifadhe irraa takka. Seenaa Nabi Muhammad osoo wal hin dhoyne dura dhalootarraa ilaa hanga du'aa nama afaanirraa sii himu. Maqaa sahaabaa tokko tokkotti Mahdii Muusaa na daawwachuu mala Maamman Muusaa namaan hedduu dinqisiifadhu irraa innillee gartee afaaniin kitaabban akkasii gartee nu barsiisuudhaan waan inni isarraa fudhadheen qaba. Achi durattis alhamdulillah waan hin beeku hedduutu jira jechuudha. Achirraan eegalle biyya Soomaaliyarraa eegaltee jechuu ilmiin tiyya. As deebi'i achuma durattuu gaafumaan achi keessa jiru sheekan gurguddaa hedduu gartee kaniin intarneetaan jala deemuutu jira. Warra akka gartee Dr. Muhammad Raatib Naabulus aalima guddaa beekamaa warra gartee Naabulusii warra Sooriyaati. Akkasumatti Dr. Waliid Al-Fatiixii nama gartee saqaafaa nama barsiisurraa takka. Akkasumatti sheekan hedduudha. Sheekan Arabaa nama haga gartee sheekan toora 12 kanarraa hin gartee beekumsa kiyya fudhadhe daawwattootaa fi hordoftoota. Tanaaf akkaataan ani beekumsatti baradhee fi akkaataan namni keenya itti baratan wal dhaban. Tanaaf khilaafni dhufuu danda'e jechuudha. Wanni akkaataan ani itti himu akkaataa isaan itti baratanii wajji wal dhaba. Isaan akka biraa baratan akka biraattiin baradhee isaan akka biraa himan akka biraatiin hima. Tanaaf akka kiyya kun akka badaa isaaniif fakkaate waan akka gartee akka warra qabrii wal dararuu san qofa walii himaa dhufanitti jechuudha. Qabriin naman dararoon raahaa fi jannata irraa hin si eegala. Ilmiin Islaamaa namni Islaamaa tokko ilmii sadi barachuu qaba. Tokkoffaa ilmul adiyaan, ilmii diin, ilmul abdaan, ilmii fayyaa, ilmul sanaa, ilmii teeknooloojii barachuu qaba jechuudha. Sadeen kana alhamdulillah haga rabbi gartee irraa na barsiise xiqqishooti jeniin beeka. Tan sadaffaa khaayoon tiyya wanni nan dhufeef obboleeyyan sadaqaa dhabamsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf sadaqaan miila nu fuutee jirti. Akkamiin miila nu fuutee jirti yoo kanaan jettu taate namni keenya irra guddaa bakka haga gartee namni warri sadaqaa dhiyaate dhufe je'ee nu shakkutu nu jibbutu akka geenye. Fakkeenyaaf amma chaayinaalota baname haa laallume. TV Afrikaatii jira. Hayya TV'n Afrikaa Oromootii miti yoo jenne ni dandeenya. Oromoon hin qabdu jenne. Oromoon lafaa kaatee TV banattee TV Nuuruludaatiif baname. TV Nuuruludaa waggaa baname. TV Nuuruludaatis nama gartee ifiin fadhee fi akka ifiin fadhee waan dhiyeessuuf jecha sheekan kaanis nutoo maaliif hin banne jedhanii lafaa kaan. TV Islaamaa, TV Hamilton hedduu as deema. Kun amma chaayinaala hoddommeessuudha yoo jenne chaayinaala duraatu tartiibaan irratti hin daleene jechuudha. Chaayinaala duraatu tartiibaan irratti hin daleene yoo chaayinaala hoddommeessuudha jenne. Gama biraatiin bu'aa ni qaba, bu'aa ni qaba. Miidhaa ni qaba, miidhaa ni qaba. Dura gartee miidhaan inni qabu irraa haa dubbannu. Miidhaan inni qabu sadaqaa hoddommaata. Namni keenya konfiyuus ta'a. Kamiif akka sadaqaa kanneen kam akka dhiisu wallaalee jechuudha. Amatu hoggaa onlaayinuma irratti ol baanii Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar amatu sadaqaa Allahu Akbariin guuramtu ummata Oromoo keessatti malee takkaan dhageenya. Takka sadaqaa Allahu Akbar jaanii guuran. Si galee tana qofaa miti.
Joolleen isaan irraa guuran tun dalagataaf biyyaa baate mee waliif haadhaam nuu baleeyyan. Shamarran gartee distii arabaa dhiqee harki uraan uratu kana takkaa mee nama tiibirraa yaa shamarran keenya dalagadhaa biyya galaa faayidaa waa isiniin jee mee natti himaa dhugaa rabbii. Maatii teessanii waa ergaa nama isiniin jee mee dhugaa rabbii natti himaa. Mee Haaliqa sodaadhaa natti himaa. Nama maatii teessanii kana godhaa akkana godhaa jee isinitti himi mee naa himaa. Hagartee hogguu maallaqa fidaa baatitti hagana kafalaa isiniin jehu malee. Takkaffaa waniin dura dhaabbachuu deemu waan tana'an. Islaama sadaqaa kadhatu akkan taaneen barbaada Oromoon. Islaama sadaqaa kadhatu taatee akkanaaf leen barbaada. Islaama kannatu akka taatuun barbaada. Haya tiibiilee dila wal cina banamee sadaqaan ni hoddummaatti. Goddaatii isaa hoggaan isin himi. Sadaqaan hoggaa kun guurote kaantu dhufu hoggaa kun guurote kaantu dhufu. Shamarran biyya Arabaa tanatti numa rakkamanii jechuudha. Zulmiidha jechuudha kun. Amatu sadaqaa guuruun zulmiidha. Zulmiidha hoggaan jiru abbaa fedhee kanata abbaa fedhee dhiisa akka Hamzaa sheikh Jaabiritti garuu ammoo niin qaanfadha. Niin qaanfadha amatu sadaqaa guuru amatu fuula namaa dhaabbachuu niin qaanfadha. Tabiraa ammoo namni TV tokkicha banetti fayyadamuu qaba. Nuurul Hudaa baname yaa jennu Nuurul Hudaan baname kuni tartiibaan silaa walta'iinsi jiraate jechuudha. Sheekan kun tartiibaan proogiraama kana shee baluu qopheessa yeroo kana sa'a kana godhuu qaba. Siigalee akkasitti tartiibaan deemuu qaban. Hoggaa kunis anaatu gartee mootii ta'a. Anaa boozota jee hundi boozota uufadha TV mataa isaanii ganaa hedduun isinitti as deema sadaqaafiif qopheessa. Ganaa TV hedduun isinitti as deema sadaqaafiif qopheessa. Bar TV hedduu as deemu kana yoonii fi tokkorraa da'waa qoftiin dabarte baree dabar. Tokkorraa fatwaa qoftiin dabarte baree dabar. Hundinuu waan adda dabarsa tanaafuu itti haajamna jenneetitti hunda gargaaruu dandeenya. Kanarraa fatwaa deema, kanarraas fatwaa deema. Kanarraa da'waa deema, kanarraas da'waa deema. Ani da'waa fi fatwarraa rakkoon qabu. Walaakin ammoo waan tokkorraa godhamu maaliif bakka lama fuudhanii maallaqa ba'u kana namarratti hoddommeessan jechuu barbaada. Sadaqaa hogguu maaliif kan guuran taatee jechuu barbaadeeti. Yoo uummata akka dubbachuuti. Oromoon akkana jetti namni mana tokko jaaru citaa waliin saamuu jetti. Warri fatwaadhaa yoo fatwaa qofarratti garagale taa akkanaa jee. Warri gartee da'waadhaa yoo da'waa qofarratti garagale. Warri waa'ee fayyaadhaa yoo fayyaa qofarratti garagale. Akki kun TV'n hedduu nu barbaachisa haala kanaan. Siigalee hundinuu waan aynaa takkaa dabarsan. Kanarraa yoo fatwaan dabare kanarraa isin dabare. Kanarraa yoo tafsirii dabare kanarraa isin dabare. Laala siigalee khayrii hoddommaataa barsiin jaan. Khayrii hoddommaachuu osoo hin ta'in bakka boozi itti taatu barbaadda siin beeka. Bakka mootii itti taatu barbaadda. Siigalee mootii ta'uu keessatti dhalaan biyya Arabaa akka godda'amaa jirtu beeka. TV irratti mootii taa jettee TV mataa khiyyaatiin bana jettee yoo khallafaa kaatu taate goddaatii shamarran biyya alaa warra silaayittuu dhiirti qalbiin goggooyde warra waa kanatu waa xiqqeesho shamarran kana garaa laafa shamarran kana namni biyya galaa waa jaarradhaa jechuun hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma proogiraama bashannanaa TV'n tokko qabaachuu qaba. Proogiraama raahaa TV'n tokko qabaachuu qaba. Siigalee yoo tokko ka bashannanaa ta'e tokko immoo ka da'waa qofa ta'uu qaba. Namni hoggaa da'waa fedhe ka da'waa seenee dhageeffata. Namni hoggaa ka bashannanaa fedhe bashannana seenee dhagee bashannanaa ilmi barsiisuu. Ka hoggaa ka dawaa fedhe inumaatu bakka dawaa tanatti qaanye safuudha. Safu akkamitti waan akkanaa dubbatan. Waan rabbiinuu nama beeksise akkamitti namni waan akkanaa dubbata jaanii warra haasa'uutu jira. Waan rabbiin si beeksise bar takka nama takkaa jaartii hojii dafee jaartiin gammachiisinii jira. Bar takkaa amata 35 wajji jiraatanii guyyaa takka jaartii isaan gammachiisinii jira. Barnoota kana yoo niin himaaf jette ol kaatee safuu qaanyi akkami waan akkanaa dubbataa usiin jetti yoo waan akkanaatiin haasa'eetti. Barta mataan qulfii takkaa osoo biyyatti waan baratin biyyaa baate akkana godhataa. Kutaa afur barattee kutaa afuruun baranne tagarii. Salaamu alaykum faayetti assalaamu alaykum in jaa jettee. Rabbi sirraa haa jaalatuun jaa jettee rabbi sirraa haa jallatuu katabde. Ta katabbiihuu gartee onlaayinuma kanarratti gaa barattee rabbi ummata akkanaa kanaa jiraa jechuun ummata akkanaa kana dammeessuuf hin dhufe. Waa'ee fayyaarraa yoo dubbatte akkami safuudhaa wanni kana safuu fokkottuun irra safuu fokkottuu siifaa himu irra fokkottuun safuu amatu sadaqaa kadhachuudha. Amatu sadaqaa kadhachuudha. Safuu yoo itti sheekha dhagaysiifiin hima irra fokkottuun safuu maallaqa shamarran biyya alaa ta'anii nyaachuudha. Irra safuun fokkottuun
سيقالي أمتو صدقاء خدجون هاي مي تكا إسلامني تكا نمني إسلاما نمني إسلاما تكا سينا إسلاما قيستي الله أكبر جي صدقاء نقول ريبر الله أكبر جي نما صدقاء نقول تكا نقر ريبر سينا إسلاما قيستي قافا قرتي جيش العسرة عثمان بن عفان رضي الله عنه جيشي تنقرتي إسان قبئيسو خرج جهاداتي فإننا إساتي نمتكون قبئيس الله أكبر خني نمني جيل انجرو يرو ركو تدير كما خناتشو قبا نمني يرو غرتي أمو ركون تهين تي في جاني غرتي تي في إسلاماتي ماري جاني تي في نور الوداتي ماري جاني برانش بنتني صدقاء بصدقاء ورا صدقاء مقا صدقاء نوباسن سيغالي تناف نمني والتها قباتي تي في تكرهاسا ونين دبمسي سلوفت خايون تيغدون تكا صدقاء حمزة شيخ جابر إن شاء الله تعالى فول درتيس قل به صدقاء خدتشو فينتاو ربي وان سنرانا هاتيسو إن شاء الله تعالى ورا صدقاء قول ترى ربي ننتهي ورا صدقاء قول ترى ربي ننقلني قرصة خيّا قاران تناس مرتين قباب ساقا فيديو براتي ولد ديبنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يجاني سنجال الله نجيتنا ترى إلى اللقاء